humnoonni Tigraay waraana dhaabuun gamtaa Afrikaa jalatti mari'achuuf qophii ta'uu ibsan. Hayyee akkam jirtuu daawwattoota keenya, oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu wajjin Annabii Huseen. TPLF marii nageenyaa gamtaa Afrikaa jalatti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf qophii ta'uu ibse. Kanaafis namoonni bakka buufachuuf beeksiseera. Ibsa waggaa haaraa hooggantoonni Tigraay baasan bara haaraatti Itoophiyaa keessatti keessattuu Tigraay keessatti dhukaasa akka dhaabbatu tajaajila bu'uuraaf deeggarsi uummata akka hin danqabne gochuun fedhii isaa ta'uu eere. Marii gamtaa Afrikaa jalatti gaggeeffamuuf haala mijeessuuf jecha hatattamaan dhukaasa dhaabuuf akka waliigalanii fi kana hordofee mariin gaggeeffamutti hirmaachuufis qophii ta'uu mirkaneesseera. Mootummaan Itoophiyaa yeroo garaagaratti dhukaasa dhaabuun mariitti seenuuf fedha qabaachuu ibsaa kan ture yoo ta'u, amma aanga'oonni Tigraay dhiyaate ilaalchisuun hanga ammaa homaa hin jenne. Waraana kaaba Itoophiyaa erga eegalee waggoota lamatti siqee jiru kana irratti qaamoleen hirmaatan walitti araarsuuf tattaaffiin hedduun taasifameera. Garuu hanga ammatti waraana balaaleffama lubbuu lammiilee gaaga'aa jiru kana dhaabsisuu irratti bu'aan argame hin jiru. Qaamoleen mariisisan ilaalchisee mootummaan gamtaa Afrikaa gahee mariisisuu akka fudhatu kan fedhu yoo ta'u, humnoonni Tigraay ammoo pirezidaantiin Keeniyaa yeroo ammaa aangoo isaanii obba'e jaarsa araaraa gochuuf fedhii agarsiisaa turan. Humnoonni Tigraay gaanfa Afrikaa nama gamtaa Afrikaa bakka buusee pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo irratti amanamummaa akka hin qabne ibsaa turan. Gamtaan Afrikaa ammoo yeroo itti Obasanjoo bakka buusee akka dheeressu ibseera. Dura ta'an gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahamad sanbata darbe Tiwiiterii isaanii irratti akka barreessanitti Obasanjoo irratti amantii guutuu akka qabanii fi Itoophiyaa fi naannoo isheetti nageenyii fi araarri waaraa fiduuf qaamolee hundaa waliin kan hojjetu ta'uu ibsaniiru. Dhukaasa dhaabuun marii karaa nagaa irratti hirmaachuuf waamichi humnoonni Tigraay dhiyeessan simataniiru. Yaada humnoota Tigraay irratti dhiyaate marii nageenyaa fi araara keessatti taasifamuuf deemuuf carraa guddaa haaraa argameedha jechuun dinqisiifataa ture. Dura taa'an gamtaa Afrikaa kun humni Tigraay waanuma mootummaa federaalaa fi Itoophiyaa gaafachaa fi fedhaa ture ibse kan jedhan Muusaa Faakii Mohammad amma qaamoleen lameenuu hatattamaa waraana dhaabuun kallattii marii nagaatti seenuu gaafataniiru. Mariin gaggeeffames gamtaa Afrikaa jalatti ta'uu fi qaamolee idil-addunyaa akka kan hundi irratti waliigalee kan hirmaachisu ta'uu eeran. Humni Tigraay mariif qophii ta'uu isaa wayita ibsan gamtaan Afrikaa qaamolee hundaa walitti fidee mariisisuu adeemsi isaa amanamaa fi iftoomaa kan qabu ta'uu qabaachuu eeran. Marii kanarratti namoonni qaamolee lameenuu biratti fudhatama qaban akka hirmaatan taajabdoonni amanamoo dabalanii fi ogeeyyiin idil-addunyaa dhimma kanarratti tajaajila gorsaa kennan hirmaachuu akka qaban hooggantoonni Tigraay gaafataniiru. Humnoonni Tigraay kunneen gama isaaniin qondaalli gameessi TPLF kan ta'an Geetaachoo Raddaa fi Jeneraal Tsaadiqaan Gabriteensaa'ee uummata Tigraay bakka bu'anii akka marii irratti qooda fudhatan eeraniiru. Garee Tigraay irraa marii kanarratti hirmaatu dursuuf namoonni bakka buufaman kunneen duraan mootummaa federaalaa keessatti aangawa mootummaa olaanaa irra kanneen turanidha. Erga waraanni Tigraay eegale ammoo naannoo Tigraayitti deebi'uun aangawa mootummaa olaanaa irra jiru. Hayyee daawwattoota keenya oduu har'aaf qabannee isinii dhiyaanne kanuma. Oduu itti aanu hanga isinii dhiyeessuun nagaan nu tura. Miidiyaa keenya like, share, subscribe godhaa. Galatooma.